شيخ خسر ايش أنا تني ديفيتا Hindeebu. يو تي ديفيتا هو ما بين Illee isinirratti illee hindeebu kana. جتشي كيتو كول بيغا ميديا جي كوتانا نوتي على فينا تلو بودي دين كابنو أتيلين كابتو وان جبات مالي بيغي ماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانت نقين ياكم فيديو نساء كمالي بيجي كاجر تبيدا تيرغمنا جرا كانون دا وجين ابتدائينه سلكي اركافونه ان سلكي رافو شيكان لين كنو دكاني شيكان في يامني مجلس ني جچورا مجلس نانو هرري واتغنا تديبيته مناي دا تيمباتو جچو فرماني في جيران كنو اني ني دبتا خليسا اكا إسان دبتن اكا إسان بيرت وادا سيني بي جچورا سلامات دبدو Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa kaleessa Sheesmaan itti aanaa bulchaa yookaan dhimma islaamaa naannoo Hararii Sheekh Abdusalaam Jibriil fa'a biiroo isaaniitti kaleessa na yaamanii ulamaa hedduu dhagaa itti aanaa isaanii laanga nama hedduudha gorsaa fi akka nama ilmoo isaaniititti naa kennanii ati waan akkasii sirraa hin malu barsiisuu daawaa godhuu kanumarratti naan janii akkasuma wajjin nama diinirraa jechi arrabaan isin tolu naan janii dhaamsa naa kennanii akeekkachiisallee naa kennanii ganaa ittiin deebullee jedheeni ulfaadhaa jaalatoomadhaa isin hin jenna. Shaadaallee si qaban jala. Haya ammoo maal nuun jetta? Shaadaa namuu Maal ganaatti ni deebita? hin deebu. Yoo ti deebite hoo maa beela? Illee isinirratti illee hin deebu ganaa. Jechi keeto kol beeka miidiyaa jee kutaanaan nuti alaafinna tolu buudee din qabnu atillee ni qabdu gara. Garuu yoo namni jeeraate hoo. Namni de siin nu miidhu jira hawaasa tuttuutee kaasu jira. Jiraate hoo. Sitti ndiisu. Namni yoo namni dhoka Miidhaa sitti ndiisu akkuma har'a miidhaa ta'e hawaasa irraa nama si dhoorku jiru. Okay taate mamara. Uummata keenya galatoomaa bakka kanatti argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti isin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen eenyu biraa. Bayi deebi'u sagaleen adda deebisa. Koi me Hamza ana wani wada. Hamza koi ni. Farida jira. Saka ba koi. Okay mu taran sugara. Me amma dubat maki ka badan te sunu maki ka badan sanna da chifte. To fi mem. Ai woni yejin. Okay na Amma sanuma. gocha kirray laala amma bareedadha. Gocha kiyyarra jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheekh Jaabir dhiistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastiirra taa'ee abbaan manaa booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbee lamayyuu waliin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda bahuu danda'a. Namni du'aanis adda bahuu danda'a. Jireenyaanis adda bahuu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani fi abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar bahuu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irraan turre yeroo online irratti deebi'u waan kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyya san kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyya saniif deebii kennuu qaba. Okay wanni sun guyyaa lama guyyaa sadi dura dalagamee jira ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamii jedhee yaada. Wallahi waan san tuna aarsee ani akkas jedheen malee
wanni kun sirriidha yookaan immoo hin dogongorree jedhee ofirratti murteessee miti kan inni yeroo san dubbadhe. Uummata keenya wanni beekuu qabdanii namni ni dogongora. Dizokkee normaal nomoo kan hin jedhe namni kamiyyuu banii aadam hundi isaatiyyuu dogongora ni qaba. Dogongorri keenya dogongora garaagaraa haa ta'u malee dogongora ni qabna jechuudha. Kan dogongora hin qabne yookaan immoo kan hin dogongorre Rabbi qofaadha jechuudha. Maal ani malaayikaa miti ani nama jechuudha. Galee ergan nama ta'e immoo namni maaliif dogongora intalli kun maaliif dogongortii kanaan jettanii kuni maaliif dogongora jechuun hin danda'amu namni. Wanti nama dogongorsiisu waan hedduun jiraachuu danda'a. Saniif galee ammoo waan sana ani dirreetti hin baasne wanni sun privacyidha. Osoo ani addunyaa fuulduratti ba'ee waan akkana godhe itti amantee akkana gootee jettanii naalloo lullee dandeessan ani sinimaatii kiyya jechuudha. Wallaahi yoo naalloo loltanillee sinimaatii kiyya waan feetanillee naan jettan jechuudha. Ani isinitti hin qabamu. Ani bulaa kiyyallee maatii kiyyallee dhase. Garuu naalloluu keessaniifillee galatooma. Maaliif jennaan ofaree ofii kiyyatti deebi'aa jechuudha. Akkasii. Dammoo an dhiifa manaaf godha. Yoo dhiifamni kosiniif ta'uu baatellee dhiisa. Garuu bakka ana dhiisa ani haa jiraadhu. Itti aansuudhaan waa'ee kiyyaaf dhiifama sin gaafadhe jira. Wanni dhiifama caalee hin jiru. Dhiifama manaa gochuu baan yoo diddanillee no problem rakkoon qabu. Suni sinii fi Rabbi keessantu walitti hafa. Ani garuu dhiifama sin gaafadhe jira. Rabbi kiyyamoo kana dura dhiifama gaafadhe jechuudha. Ammallee dhiifama Rabbi kiyya niin gaafadha. Nama immoo gizee takkitti bakka dhiifama siniin gaafadha irra deddeebi'ee dhiifama waggaa tokko guutuu sin gaafachaa hin jiraadhu. Irra deebiidhaan immoo waa'ee dhimma abbaa mana kiyya kana Oromoo wallaahi anarrayyuu waa'een isaa hedduu takkana yaaddessa beektanii. Inni kuni barsiisaa diin Islaamaati. Beektanii wallaahi ani abbaa manaa kiyyas ta'ee ta'us baatee namni diin barsiisuu hedduu takka garaa kan kona nyaata jechuudha. Wallaahi hedduu takka maaliif jennaan dhaloota boruutiif walaalummaa keessaa nu baasaa jira. Namni diin barsiisuu lubbuu tantee tana si beeksisaa jira. Sii fi atii fi Rabbiin akkamitti akka walitti dhuftan atii fi Rabbiin akkamitti Rabbii kan kee akka gabbaruu dandeessu si barsiisaa jira. Wallaalummaa keessaa kara beekumsaatti si oofaa jira. Beektee? Boru jechuudha addunyaa kanarratti namni afuun jiru. Yoo ati diin barattee yoo wallaalummaa san keessaa hin baane jiraachuun kan keetu faayidaa takka hin qabu. Jiraattees duutees jechuudha. Namni diiniin ala jiraatees du'ees faayidaa waa takka hin qabu garuu jechuudha. Wallaahi namni alra arkaana islaamaa arkaana insaanaa waanuma takkarraa ka quba hin qabne garuu ustaaza kana gaafa gad deebistanii akkana itti qoostanii xiqqaa guddaan keessan itti qoostanii itti taphattan kana saa inni Oromoodha bar. Oromoo dhiigni keessan tokko bar. Namoonni amantii biraa isa qeeqanillee dhiigni keessan tokko bar nama Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu wallaahi garaa sinin nyaatu amma jechuudha. Osoo namni kun gadi ba'ee jechuudha wallaahi osoo gadi ba'ee du'ee argame maraataa osuma maraatuu ajjeese jettuun malee namni osoo isa ajjeesellee wallaahi maraataa osuma maraatuu ajjeese akkas ta'e jettuun malee gumaa isaallee hin barbaadaniif jechuudha. Haa jiraatu wallaahi haa jiraatu. Akka hireen isa jiraachisetti haa jiraatu irraa gadi bu'a. Okay namni kun yeroo tokko dhufee miira hin taane isinitti dubbachuu danda'a. Yoo wanti inni dubbatu sun yoo siniif ta'uu baate dhiisaanii yoo siniif ta'e immoo yoo siniif danda'ame gorsaanii akka ofitti deebi'u taasisaanii yoo siniif hin danda'amne immoo dhiisaanii haa jiraatu akkuma fedhetti akkuma Rabbiin isa jiraachisetti haa jiraatu. Sima salphise sima dirree kan hunda qaabe. Rakkee booni. Ani akkana siniin jedha. Innaa dammoo yeroo hedduu dhugaa dubbachuudhaaf
isiniin kun isarratti wallaahi miinaa guddaa taphattanii wallaahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan. Aanaa sumunii takka akkanaa gootan hin barbaadu. Wallaahi sumunii cabduu takka jechuudha. Ani hin barbaadulleedha. Gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha. Akkana gargaartanillee hin barbaadu. Maaliif jennaani? Isuma gargaara obboleessa keessan ka gargaara. Isuma jechuudha. Isuma miidiyaarraa kana ta'u kana mee miidiyaarraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraa nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti. Isuma qubsisaame isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa wallaahi. Ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhus ani isinirraa waan takka illee hin barbaadu. Ani wanneen jedhu isumarraa dhaabadhaa jedha kan kiyyaaf immoo dhiifama isin gaafadhee jira. Wanti hafee hoo jiraate immoo ittiin deebi'aa isiniin jedha baarakallaahu fiikum wajjizaakumullahu khayran waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoome ulfaadhu booniyye gaabii takka si gaafachuu hin danda'a. Ifa manaa godhe. Asumaan uummanni bal'aanii uummanni musliimaa yoo dhugaan amantii walitti qabaattanii musliima taatan waan takka beekaa. Namni Yesuus kaadee hin milkaa'u jedhanii arrabsaa jedhan. Komantii ishii jalatti yaatanii isinii miti uummanni amantaan ishiin irraa dhufte jechuudhaan maal akka jaatti dhaaddataa jiran hin beekan jechuudha. Oduu waan feetillee balleessitee bakka kana dhaala. Waliin an akkatti irra jiduuf bakka tana isinii galee bakka tana. Qoy Khadir sin galcha. Hamza mee fudhu mee harka Khadir si yaadira naqe. Tini galee bakka tana beekaati nama dhiisa. Dhiifama yatte dogoggorma yatte irra deebi'ee isinii gaafadha takka takkatti beekaati. Akkamiin namni dhagaa jira kana mara namarra darbabo